dhuftanii maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii gooftaan olmaa maal isiniif ollaan dhugaa booddoo kan dhuftanii Soorga irraan dhufe maqaan koo Ilfituu Bultumin jedhama. Warri gurri isin hin dhageenye as ba'aa jedhu turan. Mucaan kun iddoon taa'u achi fiigaa dhufte achi na kaaftee fiddee daana dhaabde. Hin dubbatu isheenumatti itti dubbatu. Utuma jedhanii bishaan dibataa kana sammuu koo kana laphee koo kana gurra koo kanatti bishaan dibataa kana naa godhu turan. Gurra keetu waaddaan hin baasu. Gurri kee Alii Nuursaa keessaa immoo si waraanaa. Alii Nuursaa keessaa si waraanaa. Nam tokko danaa dur taamasi waaddaan hin baasu. Yeroo sitti immoo raawwatee mayyuu sammuu keetti achool si nyaata. Dabalaa gooftaa kabajaa. Isa gaafa namni waamu waaddaan hin baafatanii na waraana laphee qofa jala na dhukkubsata jedhu. Na waraana jedhu nyaata hin himatu. Garuu waaddaan hin baasanii. Hin baasanii. Maal akka dubbatamu hin dhaga'u garuu akka dubbatu hin beekan. Maal akka haasamu hin beekan. Ammam ta'a? Jalqabee xinnoo tureera. Xinnoo tureera. Ogeessa fayyaa waan mariisan qabu? Hin geessine. Hin geessine. Maal jedhanii haasoo namoonni umuriidha jedhamoo dhukkuba jedhamoo maal jedhamu? Umurii keedha. Umuriin kee gati sokkee fi kanaaf umuriin isaanii gati sokkee waaddaan baafachuu dadhabu jedhu. Akkasanii haasoo miire? Umuriidha. Waaqayyo umurii duukaa uume gurra keenya. Umurii duukaa uume Waaqayyo. Amma lafa jiran hundumaa dhaga'ee uume Waaqayyo malee. Hoggaan keenya 70, hoggaan keenya 65, hoggaan keenya 40 ol gaafa ta'u kun tooftaa seexanaati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Ameen. Bishaan dibataa hin fayyadamu? Hin fayyadamu. Umuriidhaa jedhu namooti baay'ee. Kanarraan kan kee dhaga'uu dandeenye. Amma maal jedhu arraa boodee maal odeessu sama dhuftee dubbataati. Kaleessa umuriidhaa jedhu maali? Arrammoo arraa boodama maal akka sanaa dhageenya. Asa dhufan gara koodhaan. Armee. Sammuu koo keessa yaa'una ciniinu. Si ciniinaa si nyaata. Na ciniina keessa deeme na nyaata. Si nyaata. Keessa Kamittiin duukaa dubbatu mana keessaa? Kineema wajjin haasofnaa yoo isaan anoon dhaga'u maal jettu yoo isaan jedhan immoo harka fe'initti agarsiisnaa waama tokko tokko. Harka fe'initti agarsiistu? Ano gurraa fuun dhaga'u waan isin jettan natti ni jinaadha kocheedhu. Naarum? Istimaadhaa asoo irraa boodee mana dhageenya. Kun hojii seexanaati. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Mamta, waggaa guutee waggaa namamoo? Gara waggaa qaata fixe amma. Armi. Naqabatte makanan jenne. Ani haadha keedha. Rabbana malak sana sana keenya. Guddiftee waamtaa xileessanii gaamanii maaliin jedhanii mi'a mazanaa dhiyaa armee keenya. Asii erga. Maaliif maali? Maal si jettee? Gooftaa kabajaa. Dabalaa dabalaa iyyaa gamayyuu namni qabu waaqayyoof. Agana toomu dabalee inni waaqayyoodha. Waan dhalli koo natti dubbattu hin dhaga'u. Waan tokko gurra koo biraan bahu akka duudaatti booddee na ilaaluutti ka'an. Ani calluman jedhe. Akkuma keessan kana dhagaan ture, dhaga'ee darbaan ture. Har'a moo guyyaa dhufe dhiisaan jedha. Nan aara. Nan boo'a takka gola kootti ol deebi'e. Ati mana alma kooti isheen tokko dhiisaan maammaa maaliif boossu inaarinaa dhiisaa itti dhufte na sossobu. Ani waaqa abbaa mul'ataattan guunguman. Aannan fayyee nan gale.
amma kana booddee ani gaafan waldaa kana dhufee ol gale moofaa tokkitti dhugaa waaqa abbaa mul'ata. Amantiin jaalladheera. Dhaloota koorraa kaasee edda namane amantiin jaalladhe. Amantiirraa gaddisnan deebifne garuu boo'icha baay'ee keessan ture. Gadda baay'ee keessan ture. Wama dhala kooti kan sammuu koo xinnoona keessaa fudhate gurra koo narraa fudhate iyyuu gadda gurguddaadha. Amma gaafa waldaa kana dhufee ol lixu gaddi kun qat jedhee narraa cite. Qat jedhee kan isinirraa kute harki Waaqayyoo dabalaa kabajaa. Gaafa waldaa dhaqu torban gaafa jimaataa galgal gabaa kooti sanbadduraa galgala galeen qamisii koo shaashiin mattan baafadha sammuunaa kootiin miicadhee tokkittiin qabaa jedheera. Miicee ol miicee gam miiceen mataa koos miicadhee qibaatii koo dibadhee akkuma nama gahaa tokko ta'u waldaa kootti qajeela. Waldaa kootan qajeelaa akka nama gahaa tokko dhaqee waldaa koo waaqeffadhee nan gala. Sanbataa kaasee amma gaafa torban sanbadduraa fuutti immoo ammas lagoodha. Lagoodha wanta uffadhu. Utuban kanaan jedhu waaqa abbaa mul'ataa kuma 2-4 keessa seenaa koo haaressaa dhufe. Waaqayyoo kan seenaa keessa haaressa dabalaa kabajaa. Seenaa koo haaressaa dhufe. Galmee koo dubbisaa dhufe galagashee. Amma jireenyi keessan jijjiirameera nagaadha isini eebbas nagaan keessanis keessi keessanis manni keessanis hundumtu nagaadha. Seenaa koo hundumaa haaresse. Isheen maal qabdi? Humna hin qabdu, hin hojjettu, nagaddee hin buuftu. Isee maaluma golatti sooraa jedhe. Mee Waaqayyoo waa'ee keessan gaaffii kan godhe dabalaa kabajaati. Waldaa kanaan jira galaa jira. Qofaadhuma kooti nan deema. Akkasuma kun uffata koosa kana uffadhee waldaa galaan jira. Mucaan tokko xinnoodha. Arreefu mushurraadhaa biddeen baachisanii goda keenyan dhaqaa goda gabaa sanbadduree biddeen baatee na duukaa deema. Amma mucaan sun maal fakkaata? Wayyaa keessan kana fakkaata mataansaa. Yaa dhoodhe natti dhufe. Hin dulloome inni? No. Yaa dhoodhe hin jedhe. Maalatti atoo lama dhalatte hankee kun maali jedhe. Waaqa nama dhalachiisuun argadhe waaqa abbaa mul'ataan jedhe. Waan isaan dhugaan bayinii waa'ee fayyina isaaniis maal turan utuun fayyin dura gurri isaanii akkam ture hin dhaga'umoo hin dhaga'anii akkamitti immoo Waaqayyo isaan fayyisee. Utuun fayyin dura isaanii mana keessaa harkumaa wajjin haasofna malee waa tokko dhaga'anii nutti hin dubbatan. Hin dubbatu garuu gaafa nuun itti dubbannu immoo wanta nuun dubbannu dhaga'anii isa booddee harkumaan yoo waa tokko yoo jedhaannes yoo waa tokko godhaannes harkumaan itti agarsiisna isa booddee qaniinsaa qidaameerradhaa waldaan fidee dhufee gaafan fidee dhufu waan achiin taa'ee isaan achi taa'anii karaa abbaa mul'ataa Waaqayyoo namni gurri keessan isin dhukkubu keessi jireenya keessanis badaa nagaa hin qabne jedhee Waaqayyo karaa abbaa mul'ataa waamicha godhaaf ture. Anis achi ka'ee naqee isaaniin fidee nas baasee gaafa nas baasuu abbaa mul'ataa fa'aa hin dubbatu isaan dubbatan hin dhaga'anii itti abbaa mul'ataa fa'aa itti dubbadhee innaanii amma bishaan dibataa godhanii fi kadhatanii fi. Akkamitti bishaan dibataa godhan maalitti godhanii bishaan dibataa? Bishaan dibataa gurra isaaniitti godhanii fi achi booddee isaanoo wanta inni dubbadhu gaafadhu isaanii naan jedhanii naan abbaa mul'ataa fa'aa maal jedhaa jiru ennaan maal isiniin jettee jedhanii abbaa mul'ataa fa'aa abbaa mul'ataa maal jedhaa jiru naan jettee na jedhanii abbaa mul'ataa fa'ini. Nagaani battaluma isaan bishaan dibataatti godhanii fi tasitti sasilan nageenye. Yeroo abbaa mul'ataa fa'aa bishaan dibataatti godhanii fi isiniin duuddanii ganaa jiraattu umuriidha isiniin jedhu miti jedhanii abbaa mul'ataa fa'aa kookoo kanaanii. Dhanii isaanoo dhaga'anii gaafa abbaa mul'ataa fa'aa gaafa dhunaan jedhanii gaafadhee abbaa mul'ataa maal isiniin jedhaa jiru ennaan gaafa mammaa fa'aa gaafadhuu abbaa mul'ataa fa'aa maal isiniin jedhaa jiru jedhanii abbaa mul'ataa fa'aa itti deebisanii jechuudha. Waanuma isaan dubbatan deebisanii sitti dubbatan. Erga gaafa sanaatii booddee immoo sababii dhuga ba'umsaatiin Waaqayyo gatiis namarraan fudhatu fuula isaa dhaabatanii fuula isaa nama fayyisee dhaabbatanii yoo dhugaa ba'anii fayyinni namaa mirkanaa deemaa jechuudha. Isa booddee sababii madadhabbii isaaniirraan kan ka'e anis sodaarraan kan ka'e dhuga ba'umsa kana dhoksinee dhuga ba'umsa kana dhoksuu keenyaan immoo isaan baay'eetti miidhamanii dheengaddallee mana kiimii amma mana kiimii itti geessu nutti ga'e isa duraarra caalaa bakka baay'isee garmalee dhukkubee midhaanis nyaachisuu yeroo duraastuu midhaan nyaachuu dhowwee isarraa fayyisee Waaqayyoo ammas deebisee immoo midhaan nyaachisuu dhowwee bakka jireenyi isaanii nagaan qabu halkaniif guyyaan immoo boossisaa halkan abjuudhaan illee jechuudha akka tokko godhaa bulaa. Bifa jijjiirrate amma gurri isaanii dhageeraa garuu bifa jijjiirrate sababa dhuga ba'umsaa dhukkubi biraa itti deebi'ee. Sababii dhuga ba'umsaarraan kan ka'e halkan bakka takkaan ciisanii yoo hin kadhatu sa'aatii 9 fa'itti ka'anii kadhannaa kadhatu maanni maa gaafan jedhu anoonan kadhadhaa qoymee isaanoo na jeeqaa jiroodha.
achitti ennaan guyyaa tokko waan dhabbaa mul'ata akkamatti naannaa arguu dadhabee ennaan immaama sababii dhugaa waamsa dhoksitaniinidha dhugaa waaqayyoo jechuudha baatee ammuma dandeessan dubbadhaa dheenee ennaan isaanootti mari'annee har'ammoo waaqayyoo nu milkeessee dhugaa waaqayyoo baaneera. Egaa mana kiimii gaafa deemanii dhibeen kollee hin mul'anne jedhanii dhukkuban deebisee fudhadhee galee jedhanii akkoon keefaa jechuudha. Mee gaafa galanii bishaan dibataa gootaniitii fi kan isaan fayyan immoo deebi'anii. Ani bishaan dibataa xiqqoo tokkoon qaban ture ennaaniin immaa ennaanii bishaan dibataa kana akka abbaa mul'ataa fa namoota ajajanitti dhugaameen jedheen bishaan dibataa qodaa xiqqoo tokkotti naqeen bulluseef hin dhuge edoo rafeen buleessatti bishaan dibataa naa kennite jedhanii fayyanii bulanii. Amma nagaa isaaniidha isaanii. Amma nagaa isaaniitti waaqayyoof galatu. Gooftaa dabalaa kabajaa fi sanagaa namaa deebisu. Gara mana yaalaadhaan dhibeen wallaalame sababni isaa dhuga ba'umsa dhoksuudhaan deebi'anii dhukkubsatanii jalqaba waaqayyo gurrarraas dhibee keessaarraas fayyisee ture garuu anis nan sodaadhe isaanis as ba'anii dubbachuu dhugaa ba'umsa hin sodaatanii kanarraan kan ka'e immoo bifa jijjiirrateetti dhufee mana kiimii gaafa dhaqamu garuu hakiimiin hin dandeenye waaqayyo immoo naraara qabeessa ta'e karaa bishaan dibataa deebisee isaan fayyisee kanaaf dhuga ba'umsa dhufne jechaa jiru ammallee dabalaa kabajaa fi ilma waaqayyoo.